Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo sarara ammoo akka kanattiin isinii wajjin dubbii sagalee Waaqayyo akka hirmaadhuuf carraa sanaa kenneef ayyaana sanaa baay'iseef maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yeroo darbetti waan walii wajjin ilaalle qabna Waaqayyochi keessatti nu barsiiseera nutti dubbateera jedheen amana. Har'a ammoo Waaqayyo jireenya koo keessatti waan na barsiise. Waan hafuura Waaqayyo na barsiise waan namoota Waaqayyo irraa baradhee isin jireenya koo waan gargaaree argee fi jireenya koo keessatti deebinaa ta'e waan argee fi isinis irraa barattu jedhee waan yaadee isa wajjin ilaalla. Waaqayyo immoo nu barsiisa. Hafuurri Waaqayyo immoo nutti dubbata. Hafuurri Waaqayyo immoo nu hiikee nutti dubbata. Galgala kana maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Barumsa kootu tuullixiniin dura Waaqayyo walii wajjin kadhannaa. Haleluuyaa. Gooftaa jiraataa mootii bara baraa galanniif ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqayyo dhugaadha. Ati Waaqayyo bara baraan jiraattuudha. Jalqabaaf dhuma kan hin qabne. Waaqayyo guddaa uumaa Waaqaatiif lafaa jiraataa bara baraa galanniif ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Situ anaaf saba keetiif jireenya kenne. Situ nu jiraachise. Situ nu dabarse, situ nu ceesise, situ nu hambise, situ nu oolfate, situ nu wajjiniin ta'e gooftaa. Kanaaf guddisnee galata sii dhiyeessina. Galanni Waaqaaf lafarratti maqaa keetiif haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo hafuurri kee inni jiraataan, inni qulqulluun nama barsiisuu itti beeku. Inni yaa Waaqayyo gooftaa isa dhokataa mul'isee dubbachuu danda'u. Waaqayyo yeroo kana dhufee nutti dubbatu hafuurri kee. Hafuurri kee nu haa barsiisu. Ani ogummaan ittiin barsiisu hin qabu yaa Waaqayyo. Hafuurri kee garuu ogeessa, hafuurri kee garuu beekaadha. Har'a yaa Waaqayyo gooftaa hafuurri kee dhufee saba keetti haa dubbatu. Saba kee haa barsiisu. Garaa saba keetiitti haa dubbatu yaa Waaqayyo. Kottu gaa jireenya koo keessa darbi gooftaa. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Dubbii kee akka namni hin dhageenye, akka inni sirriitti hin dubbanne gochuudhaaf xiyya isaa kan darbatu humni hafuura hammeenyaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Waaqayyo jiraata galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo gaaffii natti ta'e jedhee kanan qabadhee dhufee Maarqos 16:17 irraa akkas jedha. Warra anatti amanan birattis milikkitootni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasu. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu jedheetu wanta baay'ee dubbata. Dubbiin kun jireenya koo keessatti baay'ee gaaffii nutti dhume. Dubbii kanaan hin lallabnaa. Dubbii kana irratti hin lallabnaa. Dubbii kana fuunee yeroo kadhannus keessa buufnee hin kadhannaa. Dubbiin kun garuu erga dubbii sagalee Waaqayyoo erga ta'e. Wangeela kanatti wangeelli kun dhugaadha. Wangeelli kun humna hojjetu of keessaa qaba ta'e. Wanti wangeelarra kanarra jiru kuni dhugaadha erga ta'eti dubbiin kun maaliif hin hojjeture jedhe gaaffii natti dhuma ture. Warri anatti amanan jedha. Warri anatti amananii maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasuudha. Erga ta'e an sitti hin amanne moo namoonni amantooti kun sitti hin amanne moo maaliif hafuura hamaa hin baasarree isa jedhu gaaffii jireenya kootti natti dhuma ture. Yeroo baay'ee dubbii sagalee Waaqayyoo hin beekna. Macaafa qulqulluutti hin beekna. Irratti lallabnaa. Ittiin hin kadhannaa. Garuu dubbiin sun isaa hojjetu jireenya keenya keessatti hin arginu. Isaa hojjetu iddoo biraattis hin arginu. Egaa dubbiin kun akka itti hojjetu qaba jechuudha. Waaqayyo ogummaa dubbii kana keessaa humna addaatu jira. Humna fayyisutu jira. Humna dabarsutu jira. Humna hiikutu jira. Humna guddaatu sagalee kana keessa jira. Humna guddaa kana gaa humni guddaan aboo guddaan Waaqayyo kana keessatti nuuf kenne. Amantootaaf kenne kuni jireenya keenya keessatti akkamitti hojjechuu danda'are isa jedhu ni ilaalla. Waaqayyo yeroo warra anatti amanan jedhu gara olii isaatti maalidha ergamoota warra 11 gooftaa Yesuus yeroo itti dubbatu gara biyya yeroo abboomuun gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa namni amane
namni amane namni cuuphames hin fayyada. Maayidha namni amane wangeela sin lallabdan kana wangeela dhugaa wangeela jireenyaa kana namni amane namni fudhate namni simate amane immoo kan cuuphame hin fayyada. Warri amanan egaa warra kana warra kam warra wangeelichatti dhugaa kanatti amananii cuuphaman. Cuuphamuu warra karaa isaanii isa dur irra deemaa turan irraa karaa jal'inaarraa karaa cubbuurraa deebi'anii gara gooftaa Yesuus Kiristoos gara Waaqayyootti warra deebi'anii jechuudha warri cuuphaman. Warra karaa isaanii qajeelfatan warra lammaffaa dhalatan warra dubbiin sagalee kun dhugaadha jedhanii warra amanan dhugichasa warra fudhatan jechuudha. Anaaf isinitti dubbiin kun dhugaadha jennee amanneerra. Haalleluuyaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dhugaadha jennee warra amanneedha nuyi. Erga dubbiin sagalee Waaqayyoo kun dhugaadha jennee amanneeti nuyi warra amanee warra karaa keenya qajeelfatee warra jal'inarraa goree warra Yesuus duukaa bu'uudhaaf murtoo gooneedha nuyi. Warra lammaffaa dhalateedha nuyi. Haalleluuyaa. Ufraamaas kalaba ida nama gandoora. Kanaaf dubbiin kun kanaaf sagaleen kun anaaf isin keessatti hojjechuutu irra raata. Maaliif warri anatti amananiidha. Warri anatti amanan dubbichi Yesuus Kiristoos sagalee jireenyaati. Sagalee jireenyaa kanatti Yesuusittiin amanna erga jenne sagalee jireenyaa kanattis amanuutu nurra jiraata. Yoo amanne immoo dubbiin kun jireenya koof jireenya keessan keessatti hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Maaliif dubbichi jiraataadha humna hojjetus of keessaa qabaadha sagalee Waaqayyoo. Egaa Waaqayyo kennaa guddaa nuuf kenne. Namni tokko kennaa guddaa yoo nuuf kenne kennaan sun garuu akka inni itti hojjetu hin beeknu yoo ta'e qodaan sun mana keenya keessatti qodaa gatii hin qabneedha jechuudha. Qodaa maa'eenuu hin baafne garuu qodaa sana akka inni itti hojjetu yoo beekne anaaf mana kootiif maa'ee baasa jechuudha. Nu gargaara jechuudha. Kanaaf dubbiin kun akka itti hojjetu yoo beekne maa'eedha sagalee Waaqayyoo Hoose'ii 4:6 keessa sabni koo beekuma hin qaban yoo badeedha. Kuni hiikaas abbaa gammachiisirraati. Sabni koo beekuma hin qabu badeedha. Beekuma biyya lafaa miti. Beekuma ogummaa biyya lafaa miti. Ogummaa dubbii sagalee Waaqayyoo. Ogummaa sagalee Waaqayyoo keessa jiru. Humna sagalee Waaqayyoo keessa jiru. Aboo sagalee Waaqayyoo keessa jiru. Treasury qabeenyaa sagalee Waaqayyoo keessa jiru. Isa Waaqayyo nuuf kan hin beekooti. Kanaaf sabni hiika haaraan immoo sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef bal'eeffameedha. Maal dhabe karaa ittiin na beeku dhabe. Kanaaf bal'eeffameedha. Har'a nuyi egaa Waaqayyo dubbii isaa keessaa nutti dubbata. Waaqayyo dhoksaa dubbii kana keessa jiru. Dubbii kanaan jireenya keenya keessatti akkamittiin ittiin hojjechuu akka dandeenyu Waaqayyo isa na barsiise isinii wajjin hirmaachuu barbaada. Waaqayyo kennaa adda addaa waldaa kiristaanaatiif kenne. Iddoo 4tti ni ilaalla. Qorontoos 1:12 yeroo an ilaallu jalqaba irratti maayidha. Yaa obboloota koo waa'ee kennaa garagaraa hafuurri qulqulluun kennu akka isin hubattan nan barbaadadha. Maali waa'ee kennaa hafuura qulqulluu waa'ee kennaa Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne waa'ee kennaa Waaqayyo amantootaaf kenne waldaa kiristaanaatti dubbata as keessatti Phaawulos waldaa kiristaanaa warra Qorontos jiranitti dubbata. Maayidha obboloota koo waa'ee kennaa garagaraa hafuurri qulqulluun kennu akkasin hubattan nan barbaada. Waa'ee kanaatti akkasin wal'aaloo taatan hin barbaadu. Akkasin beektan akkasin hubattan nan barbaada. Haalleluuyaa. Gadi siqee kennaa hafuura qulqulluu Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne 9 jira. Tokkoffaan ogummaadhaan dubbachuu, beekumsaan barsiisuu, amantii, dhukkubsataa fayyisuu, dinqii hojjechuu, raajii dubbachuu, hafuurota gargar baasuu, afaan garagaraatiin dubbachuu, afaan garagaraa sana immoo hiikuu. Kun kennaa guddaa maara galaba diyaa nama gandu alaba gaayyaa.
Ufraamas kanama adunama gandoora krooma gadiyaana magaando kennaa guddaa tireesharii guddaa waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenneedha kun waaqayyo kennaa hammana ga'u waaqayyo fuudhee nuuf kenne maal akka ittiin taanuuf akka ittiin hiikamnuuf akka ittiin jiraannuuf biyya lafaa keessa yeroo jirtan gidiraa qabdu qoromsa qabdu jedha sagalee waaqayyo isa keessaa kan ittiin baanu waaqayyo qulfii kana fuudhee nutti kenne haleluuyaa qulfii kana hiiktuu kana furtuu kana nutti kenne waaqayyo kennaa hafuura qulqulluu fuudhee waldaa kiristaanaatiif kenne ittiin hojjechaa jirtiiree bara kana waldaan kiristaanaa kennaa kanaan hojjechaa jirtii isa waaqayyo nuuf kenne kana itti maa'ee ba'aa jirra. Kennaadha kun kennaa namni tokko namaaf kenna hammam mararsiifanna kennaa waaqayyo nuuf kenne kana waldaa kiristaanaatiif anaaf mana kootiif kenne kana garuu hammam mararsiifanne hammam qabanne ittiin hojjechaa jirra. Iddoo biraatti immoo Roomee 12:4 keessatti argina kennaa waaqayyo namootaaf kenne. Isa kaaniif raajii ta'uu kenne isa kaaniif hojiidhaan nama gargaaru isa kaaniif barsiisu isa kaaniif gorsu isa kaaniif namaaf arjoomu isa kaaniif geggeessu isa kaaniif immoo namaaf oo'uu kenne kennaa 7 arginas keessatti. Efesoon 4:17 keessatti immoo kennaa namootaaf waaqayyo kenne isa kaan ergamoota godhe. Isa kaan raajota isa kaan immoo warra wangeela lallaban isa kaan immoo eegdota isa kaan immoo barsiisota kenne kun hundumtu kan inni waldaa kiristaanaatiif kennee fi waldaa kiristaanaa ittiin cimsuuf waldaa kiristaanaa isee dhandha Kiristoos taate kana ittiin ijaaruudhaaf ittiin jabeessuudhaaf anaaf isin waldaan kiristaanaa anaaf isiniif kenne waaqayyo anaaf saba isaatiif kenne waaqayyo maaliif ittiin akka nuyi jiraannuuf ittiin dhiphina keessa akka nuyi baanuuf ittiin jireenya nagaa akka nuyi jiraannuuf jireenya boqonnaa qabu jireenya nagaa akka nuyi jiraannuuf waaqayyo kennaa kana waldaa kiristaanaa irratti dhangalaase haleluuyaa waldaan kiristaanaa hammamittiin hojjechaa jirtire kennaa kanaan. Meeqan keenyatu dhukkubsachaa meeqan keenyatu dhiphachaa waldaa keessa teenye baanee galla haleluuyaa bara kana garuu waaqayyo waan haaraa godha jedheen amanan bara kana keessa garuu waaqayyo waan addaa godha jedheen amana baratti hafuurri qulqulluun hojjetu baratti hidhaan hiikamu baratti naafa ta'e diriiruudha barri kun haleluuyaa amaneen dubbadhiin godha waaqayyo. Baratti kennaan waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne kun hiikamee waldaa kiristaanaa keessatti hojjechuu jalqabuudha nan amana haleluuyaa. Kennaa guddaa nuuf kenne gaa waaqayyo. Kennaa ittiin nu duwwaatu hin ta'in warra biyya lafaa keessa jiranillee dukkana keessaa kan ittiin baafnu. Bara gooftaa Yesuus Kiristoos hojjechaa turetti. Bara Kiristoos biyya lafaa keessa turetti namootni hojii dinqii waaqayyo Yesuus hojjechaa ture arganii gara biyya adda addaatti gara isaatti yaa'u turan maal baatanii dhukkubsataa isaanii baatanii warra hafuura hamaadhaan qaban baatamanii gara isaatti yaa'u turan maal argan dinqii inni hojjetu dhaga'anii jedha haleluuyaa. Maaraas kalaba idana magandora barri kun warri biyya lafaa keessa jiran warri dukkana keessa jiran warri waanjoo garbummaa diinaatiin qabamanii jiran gara waldaa kiristaanaatti yaa'an akka ta'u waaqayyo waldaa kiristaanaa hadammaqsu bara kana haleluuyaa. Hadammaqsu waaqayyo waldaa kiristaanaa waaqayyo kennaanni waldaa kiristaanaatiif kenne tireesharii guddaan kun uulaamaas kalaba idana magaandoo barannitti waldaa kiristaanaa keessatti hojjetu waaqayyo nuuf godhu haleluuyaa galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u anaa waaqayyo na hiikee waan an argeefan dubbadha saba waaqayyo eessaa fuute barsiisa kana jettanii hin dhiphatinaa hin yaadda'inaa waaqayyo jireenya koo keessatti waan inni na barsiise na hiikee waan argeefan waan dhugaa ta'eefan dubbadha nama wal dhaalchisuuf miti nama dogoggorsuuf miti waaqayyo jireenya koo keessatti hojjete waan an argeefan dubbadha maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Ani ijoollummaa koo yeroo kifilii 9 yeroon jirtu hafuura qulqulluudhaan guutame. Yeroo sana kennaan raajii dubbachuu naaf kenname. Jireenyi koo waaqayyo wajjin qajeelee dhuma ammaatti jiratu hin ta'in jireenya bu'aa bayii keessan darbe ijoollee waan hin tureef.
keessa waanan darbe qaba. Yeroon nama ga'aa ta'ee biyya kana dhufe immoo Waaqayyo immoo kennaa naa dabale qaba. Haalleluuyaa. Kennaa natti dabale qaba. Utuu jiraachaa jiru garuu yeroo kana ijoollee 3 godhadheera, mana barumsaan naqaan jira, jireenya dhiphinaa keessan jiraadhan ture, jireenya sodaadhaan qabame keessan ture. Maaliif warra maastireetii qaban, warra ogummaa addaa qaban wajjin kompiitii godha waan ta'eef amma yoon kana milkaa'uu baadhee jedhee waan inni itti yaadda'u qaban ture. Garuu Waaqayyo kootti immoo nan jabaadhan ture. Garuu hafuurri Waaqayyo immoo jireenya koo keessa jira. Garuu hafuurri hamaan na loluu jalqabe. Caarraa argatee, karaa argatee sammuu koo loluutti ka'e. Akkamitti bakka na dhiphisuutti ka'e. Ati maraachuufi ijoollee kee dhiiftee maraattaam akkam taata gaammati jedhe sammuu kootti dubbata. Yaada kanarraa boqochuun dadhabe. Nan faarfadha waldaa keessaa garuu nan walitti fufeensaan sammuu koo baay'ee na dhiphisa ture. Kun kan inni sammuu koo irra adeemuu danda'u yoon rafe duwwaadha. Kana achi yeroo hundumaa natti dhufa, yaada kootti dhufa, na dhiphisa. Yaadan taane Waaqayyo irratti akkan dubbadhu sammuu koo keessatti akka wanta namni natti dubbatuun dhaga'a kana. Garuu kanarraa hiikamuudhaa fi baqqaa anoo mana qorichaa lixuu kooti. Maalan ta'a gama? Maaltu na hiikan jedha. Baay'ee waa'ee dubbii Waaqayyo, waa'ee fayyisu Waaqayyo hin beekun ture yeroos. Garuu qanii tokko waldaan kiristaanaa nama tokko afeerte. Namni suni iddoo dhaarsaarra dhaabatee tajaajilu, ani garuu iddoodhuma amantooti jiraniin taa'ee jaajjeen inni namaaf kadhachaa jira nan dhaabbadhan ture. Harka tokkoon adda koo irratti, harka nama adda kootti bu'ee deebi'u yeroo argu nama sanatu harka adda kootti bu'ee deebi'e. Yeroo sanaa jalqabee garuu yaadi sun na dhiisee adeeme. Haalleluuyaa. Urraa maashaala diyaas kanama aduu nama gaayaa. Yaada baay'ee nama dhiphisu. Kanaaf Waaqayyo nama hiikuusaa argeera saba Waaqayyo. Waaqayyo bilisa nama baasuusaa ofirrattan arge. Isa booddee immoo waan abjuudhaan na lolutu jira ture. Waanan arguun barbaanne. Erga Waaqayyo garuu dubbii kana naaf hiikee akka inni jedhetti Waaqayyo yeroon kadhadhu Waaqayyo isas jireenya koo keessaa buqqise. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Hooqubaan isaaf haa ta'u. Ililleen bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo akka nuyi dhiphachaa, akka nuyi garbummaa jala jiraannu hin barbaadu. Sammuun keenya bilisa bahee, qalbiin keenya bilisa bahee, foonni keenya bilisa bahee akka nuyi jiraannu barbaada Waaqayyo. Yeroon dhukkubsadhees namni Waaqayyo tokko biyya dhaqeen ture hin kadhata ture. Hafuurri seexanneedhe hafuura kee jireenya hafuura keetii lolee jireenya hafuura keetii dhaamsuudhaaf baay'ee dhama'ee ture jedha. Amma immoo lubbuudhuma keessi ajjeesuudhumaaf ka'ee. Garuu Waaqayyo immoo gadan bu'aaf jedha. Waa'ee kee fixeera. Dhukkuba kana sirra kaa'e waa'ee kee fixeera. Ilaalaa gaa hafuurri hamaa waan inni gochuu danda'u. Fura Waaqayyo caala isiniin jechuu koo miti saba Waaqayyo. Nutti darbatanis ta'a maaliif akeeka Waaqayyo jireenya keenya keessatti akka raa'atuun barbaadu hafuurri hamaan. Kanaaf karaa argate hundumaatiin nurratti bobba'a. Garuu Waaqayyo gadan bu'aaf jedha. Kaanserii kanaan hin duutu jedhe Waaqayyo natti dubbate. Waaqayyo karaa isaatiin kaanserichaarraas na fayyise Waaqayyo. Waaqayyo wanta baay'ee keessaa na baase. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf egaa maaltu jireenya keenya keessa jira? Maal arginaa jireenya keenya keessatti? Akkoo koo namni abjuudhaan waan hin taane argitan jirtu? Hirriba keessan keessa kan lolamtan jirtu? Hirriba keessan keessa bofaan hari'amuu, bineensaan hari'amuu, yeroo hundumaa walittaansa namni tokko abjuu tokko hin argine isa jechuu miti.
non-stop wanta nuyi bakka hin barbaadu kana jenne ofirraa ittisuu dadhabne jireenya keenya keessa. Abjuudhaan bofaan hari'atamuu, abjuudhaan nama hudhuu, abjuudhaan nama wajjin quunnamtii gochuu, hafuura hamaatu kana hundumaa namatti fida saba Waaqayyo. Waaqayyo garuu nu hiika. Yaadaan hin lolamtu akkuma koo, yaadaan dhiphachaa jirtu, yaada keessanitti yeroo baay'ee yaaduma keenya nuutu yaadaa jira inni yaanna. Yaadichi garuu kan nama biraati, kan isa hattuu sanaa biraati. Nuuf garuu nuuf hin galu, maaliif hin beeknu waan ta'eef. Haalleluuyaa. Yaadaan namni lolamtan isa qanii tokko lama ammayyuu yaadaan hin lolamne sakkasii miti. Non-stop constantly hammasin bakka maaltu narraa kana adda baasa jedhan manitti lolamuu isa jedhuudha. Waan gaarii hin taaneef fedha gaarii qabaachuu, waan ulfina Waaqayyoof hin taaneef fedha hamaa qabaachuu, hamman kana argadhutti isa jedhan jechuudha. Hamman sigaaraa kana xuuxutti, hamman dhugaatii dhugutti, hamman waan fedha foon kootii raadhutti, fedha isa jireenya namaa dhiibu jechuudha. Fedhi nama ijaan fedhuun jira, isaa ijaan hawwuun jira, hawwiin jireenya namaa keessa jira. Hawwii isa garmalee jechuudha inni dubbachaa jiru. Hawwii nu itti adda bahuu dadhabne, isa nu dhiibu nu keessaa jechuudha. Isa kan keenya hin taane. Fedha nu biraa hin taane jechuudha. Hawwii nu biraa hin taane. Harraba keenya eeguu dadhabuu. Harrabi keenya nama arrabsuudhaaf. Waa'ee namaa dubbachuudhaaf keessa keenya wanti tokko yeroo dhidhiibee nu kaasu. Yeroo nu tuttuqu. Wanta nu hin barbaanne. Yeroo dubbannu. Nama irratti yeroo dubbannu. Ofii keenya irratti yeroo dubbannu. Maaltu jira jireenya keenya keessa? Fayyaadhaan lolamu akkuma fayyaa kootiin lolame. Akkuma inni hamaan sun dhukkuba sana natti darbate. Fayyaadhaan lolamaa jirra. Maaltu jira jireenya keessa? Mallattoo maalii argina jireenya keenya keessatti? Yeroo fayyisuu Waaqayyoo jiru. Nutti hin tolu jireenya keenya keessaa nutti hin tolu. Ittiin morminaa fayyisuu Waaqayyootiin, hafuura Waaqayyootiin morminaa, hafuura Waaqayyoo dhukkaamsuu barbaannaa. Maaltu jira jireenya keenya keessa? Waaqayyo mallattoo nuyi jireenya keenya keessatti arginu keessaa isa nu biraan taane, isa biraan taane irraa Waaqayyo nu hiikuu barbaada saba Waaqayyo. Anaan Waaqayyo na hiikeera. Anaan Waaqayyo wanta itti adda bahuu hin dandeenyetti Waaqayyo na hiikee argeera. Kanaaf isiniin hiika. Seexanni wanta lama nama foon qabeessa soba jedheera. Warra biyya lafaa keessa jiraniini lakkii seexannoon jiru jedha. Warra mana Waaqayyoo keessa jiranoo atoo kiristaanaa akkamitti hafuurri hamaan sirratti hojjechuu danda'a jedha. Waaqayyo garuu anaan na hiikeera saba Waaqayyo. Anaan na fureera saba Waaqayyo. Anaan bilisa na baaseera saba Waaqayyo. Aan argeera fayyisuu Waaqayyo. Dubbiin sagalee Waaqayyo jireenya koo keessatti yeroo hojjetu argeera. Dubbiin kun dubbii kanaan Waaqayyo yeroo hojjetu argeera. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa maal gochuutu nurra jiraata ree? Dubbiin kun warra anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa hin baasu isa jedhu kana akkamitti hojjeta ree dubbiin kun? Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kennaa Waaqayyoo waldaa kiristaanaatiif kenne keessa tokkoon hundumaa keessatti iddoo sadiitti ilaalleerraa kennaa hafuurota hamaa baasu wanti jedhu hin jiru. Kennaan kun kan inni kennameefi anaaf isiniif amantoota waldaa kiristaanaatiif warra Waaqayyootti amananii, warra Yesuusitti amananii, warra dubbii sagalee isaatti amananii, karaa isaanii qajeelfatanii, jal'inarraa deebi'anii, cubbuurraa deebi'anii, lammaffaa warra dhalatan. Isaan jechuudha. Haalleluuyaa. Isaaniif kenname, nuuf kenname dubbiin kun ana keessatti hojjeta, isin keessatti hojjeta. Haalleluuyaa. Amantiidhaan dubbii kana fudhannee garuu ittiin yeroo nuyi hojjennu humni Waaqayyoo kun jireenya keenya keessaan isaa hojjetu argina. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa dubbii kana jireenya keessatti akka hojjetu jalqaba maal gochuutu nurra jiraata?
wanta jireenya keenya keessatti arginu kanarraa hiikamuudhaa fi jalqaba gad of deebisuu fuula waaqayyoo duratti gad of deebisuutu nurra jiraata. Yeroo baay'ee namatti quba qabna. Abaluu keessaa afurri hamaan bahe jenna. Ishee faarfattu keessaa, ishee waldaa keessa teessu keessaa, isa akkasii keessaa hin qaanofna. Qooda hafuurri kun nu keessaa bahe bilisa baanu qabannee taa'uu nama duratti waan nu qaanessu nutti fakkaate taa'uu barbaanna. Silaallee lafa akkasii nannaqan ture isaanoo viidiyoodhaan nama waraabu akkamitti dhanna. Nama duratti miti addabaabaayii keessatti yoo nu keessaa bahe nuyi fayyina yoo arganne yoo nagaa arganne nuufi wayyuu qaaniisee qanii tokko maaltu nu qaanessayyuu malee nuufi jajabina malee haalleluuyaa maaliif hin hiikamne yooti hin gammanna malee maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf amannee fuula waaqayyoo duratti gad of deebisnee qaana'uu dhiifnee fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuudha. Haalleluuyaa. Dhugichatti amanne jechuudha. Dhugicha beekuu lammaffaan dhugaasa kamiin dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo keessa isa amma argine kana beekuu. Maaloo isaa akka inni hojjetu beekuu. Humni sagalee waaqayyoo aboo akka qabu beekuu. Humna akka qabu beekuu. Dubbii kana amannee fudhachuudha jechuudha. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Fedha waaqayyo nuuf qabu beekuu, fedha waaqayyo ijoollee isaatiif qabu, fedha nagaa, fedha gaarii yaadan isiniif qabu anuma duwwaatu beekadha sagalee waaqayyo. Fedhi waaqayyo ijoollee isaatiif qabu fedha gaariidha. Akkuma nu ijoollee keenyaaf fedha gaarii qabnu, nagaa ta'uu isaanii akkuma ni barbaannu, jireenyi isaanii milkaa'ee jireenya nagaa qabu, jireenya gammachuu qabu akka isaan qabaatan akkuma nuyi barbaannu. Waaqayyoos ijoollee isaatiif jireenya akkasii barbaada. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafitu kennaa kana fidee nurratti dhangalaase waaqayyo. Inni kaan immoo cubbuu keenya waaqayyotti himachuu. Cubbuu keenya yeroo waaqayyotti himannu wanta waaqayyo hin beekne waaqayyotti himaa jirra miti. Garuu isa dukkana keessa jiru, isa dhoksaa keessa jiru kanatu gara ifa isa ta'ee, gara waaqayyootti, gara ifa kanaatti isa dukkana kana yeroo finnu ifichi dukkanicha immoo waan ta'eef dukkanichi jireenya keenya keessatti humna hin qabu jechuudha. Haalleluuyaa. Kanaaf cubbuu keenya waaqayyootti himanna. Naal jedhaa fakkeenya 28 irratti namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin hiiqedha. Hin hiiqu. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan Yesuus garuu araara hin argatedha. Maalidha? Irra daddarbaa isaa kan himatu kan Yesuus maal argata? Araara argata. Fayyina argata. Hiikamuu argata. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo waan inni hin beekne miti gaa inni nuyi sanitti himannu. Isa dhoksaa jireenya keenya keessa jiru cubbuu isa wajjin isa gannu qabe isa na waacuu isa nu garboonfamte kana gara ifa waaqayyoo ifa isa ta'ee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti yeroo finnu humna dhaba dukkanichi nu keessatti jechuudha. Inni arfaffaa immoo qalbii diddiirran fuula waaqayyoo duratti. Isa gooneef cubbuu goone hundumaatti qalbii diddiirranna waaqayyoon nuuf dhiisi jenna. Qalbii diddiirrannee cubbuu keenya irraa deebina. Haalleluuyaa. Waaqayyo immoo yeroo nuyi cubbuu keenya isatti himannu waaqayyo waaqa araaraa nuuf ta'eef cubbuu kana keenya nuuf dhiisa. Nuyi ka waaqayyo. Isa booddee immoo namaaf dhiisna. Warri nuyi akkaniif dhiifna. Warra nutti bal'eessaniif, afaan isaaniitiin warra nutti darbaniif, hojiidhaan warra nutti darbaniif, jireenya keenyatti warra darban, warra nu miidhan, isaaniif dhiifna. Warra jiran warra hin jirreef dhiifna saba waaqayyoo. Yoo namaaf dhiifne hiikama arganna. Yoo namaaf dhiifne nuufis dhiifama. Sagalee waaqayyoo maalidha? Nuyi akka warra nu bira jiran hiriyoota keenya namoota akka ofii keenyaatti akka nuyi jaallannu. Yoo nama jaallanne yoo nama jaallanna ta'e namaaf dhiisuun nutti hin hammaatu, nutti hin jabaatu. Kanaaf
akka nuyi waliif dhiisnu barbaada Waaqayyo. Waliif dhiisuun hundee amantiiti. Waaqayyo anaaf isiniif dhiise. Nuuf anaaf isiniif dhiisuudhaaf jedhee tokkicha ilma isaa Iyesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erge. Kana keessatti namicha isa dhiifameef tokko abbaan qabeenyaa isaaf hin dhiise. Gara miliyoonii baay'ee dhiiseef inni garuu gadi ba'ee nama qarshii 100 isa qabu duwwaa isaaf garuu dhiisuu dadhabe. Isa booddee maal godhanii warra nama 100 sanitti kennan jedha. Namaaf dhiisuu nu hiika saba Waaqayyoo. Hafuurri hamaan karaa barbaada jenneerra. Yeroo namaaf dhiisuu barbaadu inni karaa banaadha isaaf. Baay'ee jaallata. Jireenya namaaf dhiisuu namni hin qabne jireenya nagaan qabaatu. Jireenya boqonnaan qabaatu. Kanaaf egaa namaaf dhiisuun ofii keenyaaf dhiisuun ofii keenyaafis hin dhiifna. Gaaf wanta namni nuun hin jenne ofii keenyaan wanta namni nurratti hin dubbanne ofirratti dubbanna. Badiisa ofirratti waamna. Du'a ofirratti waamna. Waan baay'ee jenna ofii keenyaan. Ofii keenyaaf illee dhiisuu nurra jiraata. Yeroo nuyi fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisnee cubbuu keenya himannee jireenya keenya keessa wanta jiru qalbii diddiirrannee wanta jireenya keenya keessatti arginu immoo ganuu hin ganna baqa. Hojii biyya lafaa ganeera. Wanta jireenya keenya keessatti nu dhiphisu yoo yaadaan dhiphachuu ta'eera. Yaadaan dhiphachuu yoo ta'e yoo abjuudhaan waan arginu ta'e ganeeran kana hin barbaadu jechuudha. Waaqayyo wanta nuyi jaallannutti nu hiiku saba Waaqayyo. Wanta nuyi hin jaallannetti nu hiika Waaqayyo. Wanta nuyi sin barbaannu jennetti dhukkuba yoo ta'e ganeera dhukkuba. Dhiphina yoo ta'e dhiphina ganeera. Wanta jireenya keenya keessatti nu dhiphisu hundumaa ganeera jenna. Haalleluuyaa. Hin ganna ganuu jechuun gatuutu ta'e ganuu sin barbaadu jechuun yeroo nuyi sin barbaadu jennu hafuurri hamaan legal groundii qaba. Wanta qabate keessa taa'u qaba waan ta'eef yeroo nuyi sanni qabate kana iddoo isaatii raasnu humna hin qabu yeroo kana abboomuudha jechuudha. Ofii keenya irrattiyyuu kana hundumaa goone yeroo nuyi abboomuutti kaanu hin ba'a hafuurri hamaan nu keessa. Haalleluuyaa. Aboon qabaatu nu keessatti cubbuu ganuu wanta cubbuudha jennee amannu wanta nuyi amaleeffanne isa nu ofirratti hin barbaanne kana ganuu yoo maqaa namaa bal'eessu ta'e maqaa namaa bal'eessu ganuu. Fakkeenyaaf isiniin jedha. Jireenyuma keenya keessatti wanta ofirratti hin barbaanne wanta ofirraa akkatti ittis nu dhabne wanta ofirraa akkatti baaf nu dhabne wanti ofirraatti fageessu nu dhabne hunduma isaa yeroo gannu yeroo sin barbaadu jennu iddoo dhabaa yeroo sanagaa hafuurota hamoota kana dhiifannee baasuu hin dandeenya jechuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun akka kanatti hojjeta. Isaa hojjetus argineerra. Waldaa kiristaanaa keessattis argineerra. Jireenya koo keessattis argeeran. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa saba Waaqayyoo wanta jireenya keessan keessa jiru isintu beeka. Dubbii sagalee Waaqayyoo wajjin kana wajjin walii gallee Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon immoo nu hiika. Namni yeroo biraas akkan isinii wajjin kadhadhu barbaaddanii bilbila kootiin naa bilbiltanii walii wajjin kadhachuu hin dandeenya. Bilbila koo description irra nan kaa'a. Asirrattis nan dubbadha. Walii wajjin kadhannaa. Waaqayyo immoo hin hojjeta. Waaqayyo humna qaba. Sagalee Waaqayyo humna qaba. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yohaannis 1:3 irratti maayidha. Ilmi Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha. Haalleluuyaa. Maaliif mul'ate? Hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha. Anaaf isinis hojii seexanaa diiguudhaaf Waaqayyo nu dibe. Anaaf isinis akka nu hojii seexanaa diignuuf
waaqayyo aboo nutti kenne, waaqayyo dibata nurratti dhangalaase, waaqayyo ayyaana isaa dubbii sagalee waaqayyo isaa kana nuuf kenne akka nuyi diignuuf, hojii isaa jireenya keenya keessaa akka nuyi diignuuf, hojii isaa mana keenya keessaa akka nuyi diignuuf, hojii isaa gaa'ila keenya keessaa akka nuyi diignuuf, hojii isaa jireenya ijoollee keenya keessaa akka nuyi diignuuf, hojii isaa waldaa kiristaanaa keessaa akka nuyi diignuuf waaqayyo dubbii isaa sagalee isaa kennaa isaa nuuf kenne. Galanni waaqayyoof haa ta'u, ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Hin kadhanna har'a haleluuyaa, maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Gooftaa jiraataa, galanni bara baraan siif haa ta'u. Dubbiin kee dhugaadha, dubbiin kee jiraataadha, dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba gooftaa. Haleluuyaa. Yesus. Dhugaadha dubbiin kee, jiraataadha dubbiin kee waaqayyo. Kanaaf yaa waaqayyo gooftaa, dubbii sagalee keetirra dhaabbanne hin kadhanna yeroo kana yaa waaqayyo. Gooftaa jiraataa, namootni yeroo kana yaa waaqayyo jireenya isaanii keessatti wantarraa hiikamuu dadhaban, wantarraa fagaachuu dadhaban, jireenya isaanii keessa taa'ee kan isaan dhiphisu yoo jiraate yaa waaqayyo, kan isaanitti adda ba'uu dadhaban yaa waaqayyo, dhukkuba yoo ta'e waaqayyo, hirriba keessa lolamuu yoo ta'e, yaadaan dhiphachuu yoo ta'e, cubbuu adda addaa yoo ta'e yaa waaqayyo gooftaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin, maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin, hafuurri jireenya namaa keessatti yaadduuf dhiphina fiddu, hafuurri jireenya namaa dhiibbattu, maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana si'ifannaatii kan ifatame ta'e. Ba'i jireenya namaa keessaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Qalbii jijjiirrataniiru. Aboon qabdu jireenya namaa kana keessa taa'u. Humnaan qabdu fuula waaqayyo duratti qalbii jijjiirrataniiru. Sin barbaadanii, cubbuu kanan barbaadanii, waan ati jireenya isaanii irratti darbatte kana hin barbaadanii, waan ati jireenya isaanii keessatti ittiin hacuuccu kana hin barbaadanii. Raama gaayya labadiyaa. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Gadhiisi sammuu isaanii. Gadhiisi maqaa Yesuusiin fayyaa isaanii. Gadhiisi jireenya isaanii. Gadhiisi bultii isaanii. Maaradina magandooraa. Krooba ga'ida magaayyaa. Paarruu bagaandola diiskana ma'iidaa. Lee magandoora laba'iidaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sitti dhufneerra galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi. Gadhiisi jireenya isaanii maqaa gooftaa Yesuusiin. Ba'i jireenya isaanii keessaa maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin. Aboo gooftaa Yesuusiin humna hoolichaatiin sitti dhufneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi. Seexana ifadhaa, innis isin dhiisee hin baqatedha. Humnaan qabdu, aboon qabdu jireenya nama kanaa dhiphisuudhaaf, jireenya isaanii dhiphisuudhaaf aboon qabdu kaa. Ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhiisi maqaa Yesuusiin. Dhiiga hoolichaatiin sitti dhufneerra. Dhiiga ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin sitti dhufneerra. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dhukkuba fakkaattee kan teessu jireenya namaa keessa. Nagaa namaa kan booressitu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin gadhiisi. Gadhiisi fayyaa namaa. Gadhiisi nagaa namaa. Gadhiisi jireenya namaa. Gadhiisi sammuu namaa. Gadhiisi arraba namaa. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ba'i jireenya isaanii keessaa maqaa ilma waaqayyoo isa jiraataatiin. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Abjuudhaan kan waan hin taanetti mul'istu. Abjuudhaan kan loltu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutami jireenya isaaniirraa. Sheelaba ganama diya nama gaandoo. Imaarra ganama ida nama gaayyaa. Iproo ganama ida nama gandooraa. Maaruuba ganama diyaa. Ruuba gaandola diiska nama iidaa.
Remas kadiana magando, rima gandora labadiana magaya, ibroga ida, rukutami, maqaa gooftaa Yesuusiin, bultii namaa kan diigdu, rukutami maqaa Yesuusiin, nagaa namaa kan nyaattu, rukutami maqaa gooftaa Yesuusiin, afuurri aarii ba'i maqaa gooftaa Yesuusiin, afuurri sodaa ba'i maqaa Yesuusiin. Sheela bagana madiyaa. Afuurri du'aa ba'i maqaa gooftaa Yesuusiin, ba'i maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Sheela bagana madiyaa nama gandooraa, maarra gala badiyaa. Afuurri ejjaa ba'i maqaa Yesuusiin, afuurri jaazibeel ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Shiima gaandoos kala badiyaa nama gandoora krooma gala ba'iidhaa. Riima gaandoos kala ba'iidhaa. Afuurri hamaa ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaan Yesuus Kiristoos ibidda sittaa ta'u. Humnaan qabdu aboon qabdu. Diigameera aboon kee. Humni keessaa fudhatameera. Sabni Waaqayyoo qalbii diddiirrataniiru. Sabni Waaqayyoo dhiifama godhaniiru. Sabni Waaqayyoo hojii kee gananiiru. Aboon qabdu jireenya namaa keessa taa'uudhaaf. Reebaa shadiyaas kanama adduna magandooraa, maarraas keela iidama gandooraa, ruumaas kalaba iidana magandoo, irramadiyaas keela iida. Torbaan qabaaf mar'ataan rakka jettaniif gooftummaa isaaniif kenneera. Aboo isiniif kenneera sagalee Waaqayyoo. Isaanis isin miidhanii. Humna isaa hundumaa irratti sagalee Waaqayyo. Waaqayyo sirratti humna nuuf kenneera. Dubbii sagalee Waaqayyootu dubbata. Aboo Yesuus Kiristoos ulaa shadiyaa. Hin dandeessu maqaa gooftaa Yesuusiin. Hin dandeessu ilmaan ijoollee Waaqayyo keessaa rukutamii ba'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin. Rukutami gadhiis iddoo siif qophaa'etti gadi bu'i. Gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Waaqayyo jiraataa bara baraan maqaan kee eebbifamu. Dubbii nutti dubbatteen yaa Waaqayyo nu hiikuu barbaaddeeti. Nu bilisa nu baasuu barbaadde gooftaa. Ijoolleen kee gammadanii akka isaan jiraatan. Ijoolleen kee jireenya boqonnaa qabu. Jireenya aara galfii qabu. Jireenya gammachuu qabu. Jireenya nagaa qabu akka nu jiraannu barbaadde gooftaa. Kanaaf dubbii sagalee keetii nuuf ergiteeti gooftaa. Kanaaf hafuura kee nurratti dhangalaafte. Kennaaf yaa Waaqayyo kennaa hafuura qulqulluu keetii nurratti dhangalaaste nuuf kennitee mati yaa Waaqayyo. Kanaaf waldaa kiristaanaatiif laatte Waaqayyo anaaf sabi kee isa kennaa kana fuunee yaa Waaqayyo warra biyya lafaa keessa jiran dhugaa keetti dubbanne yaa Waaqayyo gara ifa keetiitti finne yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Waaqayyo gooftaa maccaa isa isaan hidhe isa isaan garboonfate immoo sagalee keetiin humna keetiin yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaanii keessaa yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaaniittiin bilisa baasuu akka nuyi dandeenyuuf anaaf saba kee hidhachiisi waldaa kee hidhachiisi gooftaa. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Hafuura qulqullu galanni siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafa irratti eebbifamu. Ati Waaqayyo gaariidha. Ati Waaqayyo gaariidha Yesuus. Hallelujah. Shalabagaya labadia. Ruma gando labadia namagaya. Ikroga labaida namagando. Mariba gana madia namagaya. Leras kela ida magando abba. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu saba Waaqayyo. Egaa viidiyoo taanutti immoo viidiyoo taanu yeroon poostii godhu akka argattanitti subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Walii wajjin wangeela lallabnaa namoota wajjin immoo ga'uu hin irraanfatinaa. Isin gaariirra yoo ta'e isin irraa barattanitti yoo ta'e namootaafis qoodaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Lakkoofsi bilbila kootii 76351
763 516 8563 763 516 8563. Egaa yoo kadhannaa barbaaddanii naaf bilbilaa yookiin meesejii naaf dhiisaa. Hamma ayyaanni waaqayyo nu gargaare wal tajaajilaa, wal bira dhaabannaa, waaqayyo immoo nu gargaaraa. Waaqayyo sina eebbisu, ulfaadhaa, eebbifamaa, nagaa waaqayyooti. Ameen.